Ani ngoone qaba waan godhu qaba eeggata safuu qaba jifuu qaba akkaataa eeggatu qaba qaallu. Ayyaana santu ganama waaqarraa kennameef warra maatii sanaaf akkasumatti itti fufaa jechuudha. Qaalluun godoo mataa isaa ijaarratee akka warri kaan qaalluu Oromoo jechuun isa godoo mataa ijaarratee amma waan adda addaa godhaa jiru kana miti qaalluun. Qaalluun tajaajilli isaa uummataaf biyyaaf malee nama dhuunfaadhaaf tajaajila nama dhuunfaadhaaf miti qaalluun. Biyyaaf tajaajila nagaa biyyaa qajeelcha biyyaa dhalootaaf tajaajila qaalluun. Waan dhuunfaa isaa waan inni godhatu tokko hin jiru adda isaatti. Waan dhuunfaa isaa waan inni godhatu tokko hin jiru adda isaatti. Kanaaf ayyaantummaa sana kan kenne waan illee akka saba sanaaf biyya sanaaf tajaajiluuf itti kenne malee ofii isaatii akka of tajaajiluufi miti. Kanaaf qaalluun waaqarraa bu'e ka jennu ayyaana santu nama sanaan akka karaa waaqaatiin uummata sana rakkoolee uummata sanarra ga'u kan hoggaa itti aanu fuuldura isaanii kan dhufu hoggaa 5 hoggaa 10 booddee waraanni jiraachuu hongeen jiraachuu isaanii qaalluun instituushinii kana keessa baay'ee raagaanis jira. Raagaa kan jedhamu jira. Kan raagu raagaa jechuun beektu ka of fuuldura keenya hoggaa 5 gadaa kana keessa waraana jira daangaa gubbaa irratti akka uummanni of qopheessu ila waraana sana ofirraa deebisuudhaaf jechuudha. Inimu irraaku hongeen jira soo ta'e roobni hin jiru hoo ta'e uummanni haroo qotachuudhaan marga kuufachuudhaan yookaan waan qosachuu qabu loon isaanii akka jalaan dhumneef midhaan illee haa ta'u uummanni sun rakkoon akka isaan hin geenye fi hoggaa 5 booddee hoggaa 6 booddee hoggaa 2 booddee rakkoo akkanaatti dhufa hongeen dhufa roobni hin jiru bara kana keessa jedhee uummata sana rakkoo irraa kan baraaru jechuudha. Tajaajila akkanaa kenna qaalluun. Instituushinii tajaajila akkanaa kenna jechuudha. Uummata illee rakkoo irraa baraara. Kanaaf qaalluu waaqaa bu'e jechuun waaqumaa irranaa kan akka roobaa yookaan immoo akka cooba tiifuu kanatti gad darbame jechuu miti. Waaqati kenneef ayyaantummaan uummata sana ittiin sarvi godhu tajaajilu jechuudha. Yaaduma tana dabaluu fi anniisan yoo yaada qabaate itti dabaluu danda'a. Namni gaafii qabda illee gaafachuu dandeessu. Ayyee yaadni keessan bareeda galatooma. Anillee waan kana irraa waan adda ta'e miti garuu viidiyoo tokko yeroo kanaan dura sitti himeen ture mirkeessaani yeroo ayyaantuun abbaa cabsii baddalamaan margaa hangaasuu hojjetee ture waa'eedhuma qaalluu waaqarraa bu'ee jedhu kanarratti itoo irratti dhaggeeffannee waan irraa dhagee tokko xiqqoo dhaggeeffattu dheeni yoo yeroo qabaattan of galcha. Ayyaatoo. Na yeroo abduu bitire. Rakkoon qabatoo bitoo. Ayyee. Shanan kubarkaa fi quba miilaa, shanan qaawwaa mataa, shanan ijaarsa qaama namaa yookaan miila lamaa, harka lamaa fi mataa, shanan gadaa, shanan gogeessaa, shanan dibbee qaalloo fa'aatiin kun immoo ijaarsa waaqaatiin waan uumetu yeroo hedduu shaniin deemamu. Oromoon uumama isaa keessaa waaqa biraa akeeka wayii ta'uu isaa mul'isa. Oromoon qaalloon jalqabaa waaqa bu'e jedhama. Akkamiin waaqa bu'e yoo jedhan namni beeku hin jiru bu'ee arge malee. Qaalloon jalqabaa waaqa bu'es maqaan isaa Uraantee Dagaa yookaan Horrii Dagaa jedhama. Hiikaan isaa kan Horrii keessaa argame yookaan dhalate jechuudha. Horriin duumessa irraa adda yoo ta'u holliifam jirbii fakkaatee yeroo lafa uwwisu duumessi lafarraa ol siqee dukkanaa'ee bokkaa qabatee kan deemudha. Qaalloo kana jalqaba kan arge warra ilmaan wayyuu baanoo kan ta'an warra waataati jedhama. Waata ololaa bobba'ee jechuun horiin isaanii bineensa bosonaa waan ta'eef kan akka kanniisa bosonaa fi kan kana fakkaatan barbaacha bobba'anii adeemsa keessatti dhufan jedhu. Adeemsa kana keessa horiin qal'atee lafaa ka'ee samiitti
duumessaan dhaabbatu arganii itti dhaqanii tulka yookaan ifa urufaa keessatti argamanii kaasuuf yeroo itti hidhatan ni dhaqanii hordofanii bira yookaan qabuu dadhabnaan kana warri keessaa ifa kana itti ba'uu dadhabanii guyyaa sadiitti fixee waan silaa qabeenya wayii argatan itti fakkaates ture. Amma akka humni waaqaa keessa jiru hubatanii nuuf hin taane jedhanii gosatti mannaaf deebi'anii gosti dubbii dhaggeeffatee hayyuu fi maanguddoo filatee dubbiin akkas akka hin taane itti himamee garuu immoo yoo irraa fagaattee dhaabattu ni argitamu itti sirtu immoo qabuu hin dandeessu. Isaanillee fala dhabnaan raagatti dhaqanii fallimanii fi akka qaalluun waaqarraa bu'uun ni hubatanii. Yeroo isin jalaan qabadhu waanuma gabaabduu isin irraa gottodhee yaadeeni na yuutuubii irraas argachuu dandeessu wanta kana waa'ee ayyaantummaa kanarratti milkoo haasaa bakka. Maallu jalqabsiistee iddoo gaafiif ta'uuf deemtu adda gutte. Yeroo qabachuu baattan jedhee malee waan bal'aan isaa jira as keessa. Kanaafani. Baay'ee bareeda yaadni isin nu kaastan baay'ee bareeda. Dhaloonni akka hubatuuf wanni kun akkasitti hubachuun dirqamaa sirriidha. Ta'een qabaddeetu wanta deebis immoo hin qallu jetta. Waan kanarraa akka nu ibsitan hin barbaade. Gaariidha. Amma mallattoo qaalluun qaalluu ta'uudha itti beekamuu fi jifuuwwan yookaan safuu qaalluun eeggatu keessaa tokko qaalluun lubbuun baasu. Lubbuu kamiyyuu hin baasu qaalluun. Lubbuu namaas hin baasu. Lubbuu bineensa mana galuus hin baasu. Lubbuu bineensa ala galuus hin baasu. Hin qalu yoo jennu lubbuun baasu hin gorra'u. Adamoollee deemee waraaneen ajjeesu jechuudha qaalluun seera qaalluudhaan tumamee jechuudha. Qaalluun sun ganamayyuu seera safuu isaaf ifuu qaalluudhaaf kaa'ame jechuudha. Tokko qaalluun tokko dhalchaan tokko dhalcha ammayyuu beekamaa ifa galaadha kun. Sanaa ol dhalchuu hin danda'u kun kennaa jifuu waaqarraa ganama kenneef jechuudha. Warra sanaaf tokko yoo dubara taate dubara tokko dhalchaa yoo dhiira taate dhiiruma tokko dhalchaa yoo dubartii taate qaallittii taati yoo dhiira ta'e qaalluu ta'a. Kun kennaa waaqayyo gubbaadhaa kenneefi waan namaan godhamee miti jechuun waan namaan tumamee miti kun kennaa warri qaalluu sun yookaan sanyii warra qaalluu sun dhugaa ta'uusaa waan namoota waaqatti amanamuu fi waan itti amanu ta'uusaa kanatti mirkaneeffattuuniyyuu wantoonni akkasii kun yoo keessa jiraatanii jechuudha. Sanaa ol taanaani qaalluu sun shakkii keessa galaa dhufa jechuudha hin ta'u. Yookaan ijoollee lama godhatee ani qaalluudha yoo jedhee ammas dhaloonni kun wantoota akkasii kana shakkuu qaba jechuudha. Wantoonni akkasii kun ulaagaa qaalluun kaleecha qaalluu ganamaa sanaa hin guutan baay'inaan. Kanaaf amma qaalluuwwan baay'een qaalluudha jedhan baay'een isaanii ulaagaa silaa qaalluun marroo ganamaa sun qabdu hin guutan baay'een isaanii. Kanaaf ija shakkiitiin kan ilaalamanis. Bifa sanaati qaalluun tokko isa argees beekaa hubadhee ilaalee beekaa carraa argadhee to'ii qaalluun tokko dhalchaa sanaa achi hin dhalchu jechuudha. Hin adamsu hin qalu lubbuun baasu walumaa gala tootaalii. Kana malee wantoonni kaasilaa safuu ta'anillee kan asitti hin dubbatamne seera jifuu qaalluu keessaa sooshaal miidiyaa kanaafillee kan hin mijanne baay'eetu jira dubbachuudhaaf kan namatti hin mijanne. Isa sana karaa dhawwaata namoonni waa'ee kanaa baruu barbaadan dhawwaata suuta egaa amantiin kofoo qabdi beektu mitiree iccitii qabdi amantiin akkanumatti waan hunda gadi baasanii dubbatanii kanayyuu rakkannee jennaan
gadi baanee asirratti dubbachuun barbaachise malee Oromoon kaleessa waan godhatu akkaataa itti godhatu qabaa jechuudha. Baay'ee wacu baay'een iyyuu na argaas hin jedhu garaagarummaan saboota biraati irraa inni qabu kana milkiin illee kan isaa qajeeltu waan isaa kana ofumaaf godhataa ofumaaf qajeelfataa jechuudha. Qajeelmoo mana keessaa boroorraa ka'eeti amma gosaatti amma firaatti amma aantetti kan inni qajeelu tokko dhalchuun dhugaa lafa jiru qabadhaa hin qaluun hin adamsuun hambiraatillee wantoonni baay'eetu jira dubbachuudhaaf xiqqoo ishee haalli nutti hin taaneef malee kana jechuudha waan hundumayyuu. Yaa ta'u garuu sirruma ta'eetuma kitaabarraa akkan dubbisetti akkasuma kitaaba akkam ooltanii milkeessa nagaa ooltanii noora jirtu nagaadha. Nagaa yaanni obboleessi kiyya dubbatu kun qaalluu lama Oromoon qaalluu sadi qabdi kana qabaadha amma inni qaalluu biraa haasaa jira. Qaalluun inni jedhu kun tokko dhalchaa otoo hin taane qaalluun tumaa sirna gadaatiin tumame ka gadaan beektu ka abbaan muudaa ta'ees haa ta'u abbaan muudaaf qaalluun loqodaa fi maaliidhaan gargarii haa ta'u wanti adda godhu hin jiru. Qaalluun sirna gadaatiin tumame qaalluun tumaa qabu kan jiruu fi qaalluun Oromduuroo kan jedhamu tokko jira. Oddoo qaalluun wanni jedhudhaatti namoonni tokko tokko jaarrota waggoota dura qaalluu fi amma afaanii mannaanyi jedhan tokkotu jira. Bara durii wayii Elemoo Dullee kan jedhamu akka mannaanyi ta'e garaa waaggalee ilmoo sii kennee si jeessumoo ilmoo si dhorkadhee si maannansee umurii akkanumatti itti si fufsiisu jennaan ilmoo naa kenni jedhee du'a filate jechuudha. Amma qaalluun dhagna hin qabanne qaalluu gadaan qabu. Qaalluun tokko dhalchu qaalluu isa eessaati? Qaalluu sadi jira. Waaqa kadhattuu jira. Raajjuu jira. Ammachiisaa jira hiiktuu. Isa kamtu tokko dhalcha? Qaalluu walii galaa immoo qaalluun hin qalu jedha. Qaalluun hin qalle. Maqumti qaalluuyyuu qaluurraa ka dhufe hayyummaadha. Yoo hin qalle ayyaanni inni caatiin bulamu, bunaan bulamu, daabboon bulamu, tarii dullacha yoo ta'e, tarii korma yoo ta'e, qaalluun harki maali? Harki billaadha. Harki bililleedha. Damma daraaraa dhibaas. Qaalluun qaleen komisanne suni qaalluu miti. Qaalluun daraaraan dhibaafamne suni qaalluu miti. Ayyoota irratti affeeraa jedha. Obboleessi keenya namoota maanguddoota irratti affeeraa jedha. Qaalluu hin qallee otoo hin taane qaalluun tokko dhalchuusi. Namaafuu namniyyuu inni alaayyuu ilmoo dhabeet itti wareeggateet maseena faleet deessuu falfaleet ormaafuu ilmoo kenna. Ka itti bu'e immoo dhimma seensaa. Namichi kun dubartii biran ga'u yoo jedhamte taate ga'ee dhalcha tokko eeyyaman. Rabbi beetisab quxxabaa sana barimu Oromoo